بقى سبرات له درامين سنة كسر درامي في سربارة كسر درامين سنة إنخيا ناف بهجرة إفهمني بود جرو ما ركنا أبو مالف إفهمنا تبير أكمل نمني أنت راون توديو إفهمنا تصنيع كيون تكنيت تافين يتنفكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت لو تتخيل كعلي في خبر جمو أشياء ما ركفوني ورا من تبراتيس أكم نجي قبضني فيا أخي سني نجاني سني كبا فياني سني كبا الرمو والله جمتشو أداتين كبا مالف أرى حقيقية نافي حقيقية خنين بقى حاجة ماتي أبي جي الموري بقى سبراته درامين سنة كسر درامي في سربارة كسر درامين سنة إنخيا ناف بهجرة قربان murtii sana maal dhagaa dabarsuuf deemnaan maal jee namoota isaa wajjin akkasitti na godhisan hime jechuu hoggaa hime poolisoonni dhaqanii walii qaqqabanii mana hidhaa darban sababni maal seetan hordoftoota keenya sababni itti akkas na godhan ani eessuma suuziin shakkaa ture eessuma suuziitii jechaatiin ture eessuma suuziitii jechuu kiyyaas maaltu na shakkisanii beeytanii Videolee sendura irratti suudhaan maal naan jechaa turte viidiyoo duuba deetan ilaaluu dandeessan. Suuzi ammaan si fuudhee nikaas godhadhee jiraachuu qabna jennaan eessumni kiyyaa sammaan tana as dhufee as jira ammaan tana of eeggachuu qabda farree eessumni kiyyaa anis lubbuun na dibachuu jiranii obboleessi kiyyaas na cafaqee minaan naan jechaa turte jechuudha. Maaliif sendura na sodaachisaa turte suuziin eessumni kiyyaa atuu fe'uu qabdaa bakka kanaafuu eessuma kiyyaa jettee na dorsaa turte miiqa. Kanaafuu an eessuma siitii jeetiin bakka waan san dura na dorsaa turteef akka nama tokkotti isinis yaadaga akkas taate isin akkas naan jettee namni biraa qaamni biraa akkas gisee na godhe qaama biraan hin yaadu sanuma jeeti. Kanaafuu asumaanuu suuziillee wallaahi dhugaa rabbi dubbachuudhaaf itti balleessiitiin ture bakka ani kana booda bila san garaatti jabaadhee akkas san cufa godhuu kiyyaaf isillee dhiifama gaafachuun barbaada. Namni waan kana godhe jaalallee Suuzaan kadur wal jaalachaa turan jechuudha. Kaduraa wal jaalachaa turan kadda bahan jechuudha. Isaatutu laal isiin duraa wal dhiisan isii hojii wal dhiisan eegaa na hojii agaree viidiyoolee adda addaa na hojii agaree jaalaltii itti sharaftee jaalaltii isiif hin qabne jechuudha. Eegaa naaf isii wal jaalanne viidiyoo keenya arkee. Jaalalleen Suuzaan kun duraa wal jaalachaa turanii garuu namni duraa wal jaalachaa ture wal jaalatanii garuu adda baanii jiran. Eegana garuu jaalaltii isiif qabu anaa fi Suuzii viidiyoo keenya waliin nu arkee jaalaltii dabaltee ana yala hambisuudhaaf jechuudha jiruudhaan najjeesee ana yala hambisuudhaaf nama nabbitee maallaqaan jechuudha halkan akkas na godhan jechuudha. Kanaafuu isallee walumaan qabanii. Poolisiin isaanuma akkuma qabne walitti haxuute mana hidhaa geessti. Kanaafuu gammachuu guddaan qabaa hordoftoota kiyya wallaahi dhiini kiyya bakka ani qaamuma kan qaamnummaan akka hin godhe hoomamii bakka eenyu jeetiin rakkachaa ture wallaahi mootummaan haa jiraatu mootummaan ubrii haa dheeratu mataan nuuf haa bulu wallaahi biyya seerri jiru keessatti wallaahi haqni miskiinaa hin dhokatu mootummaan miskiinaaf dhaabbatee jechuu ni dandeessa wallaahi. والله أسمانو والله قام موتومات في قام سيرهم دباين قالتهم فتش بربادة أفرينا في إرادة برخاء قدو فياتي سنكسي سنفاخاو والله نيجا مديران تنبكا أني بكا ديجا خياس لبي لفتي قسمة تفهم قربانيس بكا أي مدي من أي خاني قد دبروا دي مجاني سنبوتو قربان بكا تمرتين في الرحيمة ولمان قباني هدا الدرب من جتشو خنافو فاميلي خيا Suuzii maalii dhiifama gaafachuu barbaada bakka abika kanatti Suuzaan maaliif wallahi faamilee kiyya an Suuzii haga ammaatti wanni akkasitti yaalaa fi imimmaan si akkasi boochee oliif gad fiidee eessuma kiyyaa miti minaan jechaa turte garuu ani gaa san dura waan na sodaachisaa turteef wallahi an Suuziitti garaa jabaachuu dandeessan saniif lubbuutti sodaadhee garuu kuni qaama biraatii isii miti jechuudha haa ta'u immoo garuu والله أردت تخي أن باين قد والله ما الفيون عن جتن بلسنا كسر زيجر وخيات تنقدا هاتهم مقرو بقى ولو ما قالتو
Suuzaan dhiifama gaafachuun barbaada. Viidiyoon isinii bilbila san boodallee niin dawwalaa fi bilbilaan kaastu. San booda ammas deebiitiin dawwalee fi bilbilli si cufaa jechuudha. Ammaan tana asubatti roobsa jaameetiin jira beektaa roobsan dhufu jira. Waa'ee dhimma maammeetii fi dhimma suusillee haasawwan fadhan. Maammeellee ani waan hin jeen hin qabu faamilee kiyya. Maammee waan hin jeen hin qabu. Suuzaaniitu farreen naafisii wadda shakku jira. Nu jidduu dhaabbadhu jeen jechuudha. Ani waan akka hin jenneen. Ani feetan wal jaaladhaa feetan wal dhiisaa nannaquun jeen qofa waan biraan jenneen isaan waan biraa takka waan hin jeen hin qabu. Kanaafuu walumaa galatti maammee dawwalee fi bilbila illee nagaan kaasne illee deebi'eeti naa dawwalee jechuudha. Bilbila chaarjera kaatiin biraa deemu bilbila ogaa naa deebisu biran jiru ogaan deebisu bilbila isaan dalgu siyaasu asumaan walumaa galatti roobsan asii dhufu jira waa'ee dhimma suuzii fi dhimma maammee kana wajjii haasawuun barbaada. Asumaan nakkutti hin jeeni dhufe naan jee bikka tanatti walitti dhufna naan jee isaan na dura dhufe jeetiin eegee inni na dura dhufe anaa dura dhufe bikka tanatti anaa dura dhufe roobsan gaa. Anuma akkasii olbee jira dhufee jira. Kanaaf hordoftoota keenya wallaahi baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja garuu ani haqni keenya dhaabootiin baay'ee gammade hedduu takkaan gammade. Suuzaan achi si qiyaase. Hordoftoota keenya obsee. Nagabda. Tosala. Nashada. Jirta. Fayyo. Awwa ragaa gammachuu qabda. Gammachuu gaa akkumaan bilbilaan sitti himi wanti na gammachiise duraan ni beektaa. Dhiiga kiyyaaf rakkachaa ture suuziitu kan na godhachaa ture wanti fardi siyaaf ammaan tana wallaahi ani ammaan tana fuula Suuzaan durallee dhaabbachuun qaanfadhe bakka fittiin qaanfadhe dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hordoftoota dura dhaabbaddeetiin haasawa maaliif mucoon sun wallaahi baay'ee na jaalatti baay'ee na kabajillee ani billeen baay'een jaalladha baay'een kabaja beektaa garuutu ammaan tana wallaahi fuula si dura dhaabbachuu niin qaanfadhe. Dhugaadha illee kana sirriitti murteessu maaliif waan jaalattee garsee beekteetis waan jaalatteef aariif qabuu dandeenye garuu yeroo san keessatti illee si cinaa dhaabbannee jechuudha maamillee si cinaa dhaabbatee yeroo sanitti olii gatti sin jala ca'uu ture atilleen aarii keessa waan jirtuuf yeroo san jiraan dhaga'uullee dadhabdullee garuu amma dhugaa bartee jirta dhiinni keetillee bagasii beensi jaa warreen gartee isaan firaa shakkaa turtanillee akka saniitiin warra saniiti. Yaa ammaan tana maal shakkaa turan beektaa? Eessuma suuziiti maaliif? Eessuma sababaan shakkaa ture siif nama dhaggeeffadhu. Sababni shakkees san duratti jechuun osoo wanti kun irratti hin gaggeeffamin Suuzaan waa'ee bultii ijaaruu qabnaa irratti sababa sanitti suuzii waa'ee amantii too jalqabsisee naaf suuzii wal didaa turre jechuudha. Amma immoo yoon amantii kana ammaan tana jijjiiradhe anis amantii tana yoo jijjiiradhetti eessumni kiyyaaf dhufee jira amma mataa keetti fifee qabdaa eessumni kiyya siis hin dhiisu amma bileeyyan kiyyaaf hundinuu na cafaqanii ammaan tana maal jechaa jechuun sababa adda addaa heddumaasii turte jechuudha. Amma eessumni kiyya as dhufee asii na fudhee deema si'uu of eeggachuu qabdaatummaa mataa keetti nan jechaa turte jechuudha. Isuma akkanatti taatiin kun irratti jechuudha. Haamii eenyu nu godhin jedhu yeroo kana. Yeroo sanatti illee ga'u san hedduu jechuun namni baay'ee illee karaa san shakkuu ni danda'a. Yaa eessuma sii ta'a ammaan tana akka keessatti mee akkami yaa. Namni waan kana raawwate illee yeroo kana eeggatee illee dhufuu danda'a. Yeroo kana eeggatee namni kun itti yaadeeti jaalallee namni waa nama godhu. Barra yiraati miti jaalallee isii kan isin duraan jaalatte jechuudha. Isaati. Namni waa si godhu deemu tokko waan ijaan hin qabu ni beektaa. Waa hedduu yaada yeroo kana gartee raawwatamee dabartee yeroo kana garuu namuma san shakkine malee mitilleen eessuma san shakkine malee nama biraa ka shakkine illee hin qabnu ture. Garuu alhamdulillahi dhiini keetillee hin bagasii fi itillee hin gammanneeti jira dhiini kee bahuudhaani. Yaa wallaahi maaliin jecha fedhan beektaa asirratti bika kanatti wallaahi an bakka suuziin bakka ammaan tana jechuun amma narra dawwaltee wanni ati ibsan dhuguma ifin ajjeesaa bakka biyya tana hin baa minaan keetu naan san dhugaadha garuu isiidhaaf. Akkuma nu biratti akkuma agartee si biratti illee godhachuu turtan san caalaa yeroo. Amma bakka bar viidiyoo online ilaaltiin jirtu sin viidiyoo takka dhiifama jee barka dhiisan ture bara ammaan tana viidiyoo takka dhiisan jira bilbila yaalaan kaastu ni cufatte jechuudha. Anu bilbila yeroo meeqaan irra dawwale yaalaan kaastu
تفردي تيجان تنارد ولي خاصتي تكستي بريسي في خاصتي أمالي كسمتي يبدي ميتون هنغاتك أمان ديتي والله يجون فجستو أونيسي أكمل نمان تنام أونيسي أكمل جابيجرا تدوس تعبيز مالي ها كالتيرو وان آرسا ميكاسي وجه خفلتي أجلين سير ديمتي إيسو مخيام تل وان هنديتي غرو أدلين تاكو دبي بودر سيغالي هاتي أمان تدو أونيسي جابي إنجد ويا غرتي كستي مراتي بوچه وبسن سيغرا تدو إيغالتي بودي والله أكمل أونيسي جابي أكمل مناخيستي أمبيار رايم با بكا نمان جادوس دبي واميك أدبي جيشا ترتي كرو تسقبيسي مجيس اللي براديمي إيغان بالبل اللي بالبلف حالو مخانا خيسيرتي ناظر سي اللي بالبسي فري ياميتي مچون تيالا خنا يوتي فتي أبون دندها لانجتي فري اللي فديت من وفي أكد يفهم من التجافتو قدان جيني تري akkasitti isillee ummaasiitiin lafan duraa qabii akka isiin gartee hin deemne hin deemallee naacha turte bite mana dheedee turte an silkiin dawwaleef akka silkii dawwalee ummaasii kan jeeni dubbisee nama akka amma kamera jirti maaliif bilbila cufatte dubana yaraan manarraa umbaatu bilbila aswaat akka bakka manarraa umbaatu micoon tijaa rakkoo irra jirti naa jette ummaasii beeytaa amma bilbila illee hin kaastu amma roobsan ammaati warri isaaniilleen maansilleen si beeyte saayiba kee si beeyti ani beeyte maan tana isi achis dhaquun naaf hin mijjatu mana isaanii jechuudha atummaan dheeyte qabdee fiddee dhufte maammee illee jechuudha micoota inni takka jira maammee naatu yaama wal beekanillee beeyte maammee itti dheeyte fiddee dhufti maammee ani maammee viidiyoo takka ta'e inni gadhiisa harkitiin jira dhiifama minaan mintii jettu akka dhiifama si godhatiin jira suuzumaa dhiifama walii manaa min jira maammee nama rakkoon qabu maaliif ammeenya waliif hin qabnu anillee namni biraa tokko isaan kan qabu walumaa galatti micoon teenyi sun naayitu yaamee dhufaan an jette beekte aralleen dhaqqabu baruu yoon dhaqqabu baruun yaamee itti maammee yaamtee dhufti haa ta'u immoo garuu maal seete inni guddaan suuziidha jechuudha suuzii suuzaan tana ammaan tana maaliif akka malee dhugaan si maabilee cabxee jirti ati bira dhaabbachuu qabda yeroo kanatti maaliif nu beekta gaajaalala ammaan tana bira dhaabbachuu barbaada amma isii rakkoon qabu naatu atillee achi dheeraa qubaattu jechuun amma michoon tullaal gowwaa takka ammas onnee ijoollummaatti jira amala sii ta'erraa kan erga onnee ijoollummaatti jira wallaa onnee ijoollummaatti jira no jaalalallee tole beektaa onnee ijoollummaatti jira lafiisti jaalati akka gowwaati kumaanu akka gowwaatti gooti yeroo biras qabdama yaa onneen si onnee ijoollummaatti haa ta'u immoo jaalataniif akkana ta'uu dhiisu barbaachisaadha bareedaadha no ifillee waa gooti ifillee miti garuu akkuma mataa siirra fidu mala garuu man tana akkamii ni beektaa qaxitaa man tana tidhayte farriin dhiifama siindaa wanta akka nafne jettee annaangaan qabdee fidu qabdee jechuudha amma irralee yoo dhaqabu ate boru jechuudha dhaqeetiin har'a dhaqabu boru ganama dhaqee maazirsiillee dubbisee isiillee akkumatti dubbisee akka gartee ni jala baatee dhuftu haa jajjabeessee nyaatu fidee dhufa akkasittiin mee hanga danda'ame takka deemna garuu onneen seetu cabee jira wallaa hedduu takka akka malee anillee akka malee garaana nyaatti maaliif dhugaadha jaalaluma akkana godhaa keessi waan biraatii miti turu amma miti ilaala amma atilleen dhugaa jirtu beeytee hubattee amma giseen dhugaa waan kana akkana ta'u agaree bakka wallaahi yaara garuu booddeen maali dhiifamummaa fedha wanni dhiifamni booda jiru maa rakkina hin qabu maaliif dhiifama jennaan dhumtee beeku akka malee namni wanta irraa wanta godheef dhiifama jennaan tasanii achii wanta akka hin jirtu taaftuu hin jirtu na fakkaata dhiifama walii godhuun mallattoo garlaafummaatiin akkasumas mallattoo dhiirummaati. yaa bakka ataati jirti walumaa galatti ati bakka itti dhayitee adaraa kee naa dubbisuu barbaada hordoftoota keenya bakka haala irra geenyee isin beeksifna baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajna wallahi jireenya keenya kan dhugaaf inni asirraan isiniif hojjechaa jirra jechuudha waan silaa asirratti illee baasuu hin taane isiniif baasaa jirra yoo har'aa barattan akka keenya kan akka hin taane jechuudha wallahi waan mudate kana nama hedduu mudachuu mala kanaafuu barnoota illee namaaf ni ta'a akkaan nuti taane kanillee akka hin taane akka irraa of eeggattan illee anasumaan isin gorsa haa ta'u immoo garuu waan kana
dirqamnee osoo hin ta'in bakka isinumaaf jecha asirraan gadhiisu jira waan asirraan gadhiifamu nuuf hin taane isin ammoo jajjabeessuudhaan cinaa dhaabbachuun dirqama keessan baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja warri immoo chaanaala keenya kanaaf haaraa taatan subscribe godhaan nu gargaara cinaa dhaabbadhaa nuti gargaarsi keenya kasirraa barbaannu akka mataa kiyyaatti akka mataa kiyyaatti subscribe like share godhanii viidiyoo kana haga nadiisan VPN faa fayyadamtanii yoo nu ilaaltan baay'ee nu gargaartanii jaama jechuudha baay'ee isin jaannaa baay'ee isin kabajna warri VPN viidiyoo kana VPN fayyadamuudhaan nu filala baay'ee isin jaannaa baay'ee isin kabajna garuu wallahi haala irra jirruu fi akkaataa irra jirru takka takkaan isiniif finne jechuudha kanaafuu nagaan nuuf turaadhaa bye bye